Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raab. Bakka jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin dhaqqabachaa. Egaa ibsa baankiin biyyoolessaa baasee irraa ka'uudhaan baankiiwwan Itoophiyaa keessatti argaman hundi isaaniitiyyuu warroota akkaawuntii herreega isaanii naashinaal ID isaanii wajjin waliin qunnamsiisin baankiin akkaawuntiin herreega isaanii akka hin sochoone dhorkamaatiin jira. Egaa kanumarraa ka'uudhaan akkaawuntiiwwan namoota akka dhorkamaatiin jiru baankiin daldala Itoophiyaadhaa beeksiseetiin jira. Egaa akkuma asirratti argartan karaa EBC afaan Oromootiin kan darbe asirratti ilaalaadha. Ibsa baankiin daldala Itoophiyaa lakkoofsa herreega eenyummeessaa faayidaa walii wal qunnamsiisuu ilaalchisee kenne. Baankiin daldala Itoophiyaa qajeelfama baankiin biyyoolessa Itoophiyaa bu'uureeffachuudhaan magaalota filataman keessatti lakkoofsa herreegaa hanga caamsaa duwwaa 2018tti eenyummeessaa faayidaa waliin wal qunnamsiisuuf daangaa kaawwamee xumuramuun isaa hordofee maamiltoonni lakkoofsa herreega isaanii sochoosuu akka hin dandeenye taasifamuu beeksiseera jedha. Egaa baankiin daldala Itoophiyaallee egaa maamiltoota isaatiif akkaawuntii herreega isaanii sochoosuu akka dhaabuudha kan ibsi jechuudha. Har'a kan qabadhe isiniif dhufe akkaataa ittiin naashinaal ID keessan kana baankii keessaniin mana keessan teessanii ittiin wal qunnamsiisuu dandeessan isinitti agarsiisa. Liinkii baankiiwwan kana hundaatu baankii daldalaa Oromiyaa ta'uu danda'a, Gamtaa ta'uu danda'a, Awaash baankii ta'uu danda'a, Absiiniyaa ta'uu danda'a, kamiiniyyuu warroonni wal qunnamsiisuu barbaadan akkamiin wal qunnamsiisuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Dabalataan immoo warroonni teelebirrii fayyadamtan akkamitti naashinaal ID keessanii fi teelebirrii keessan wal qunnamsiisuu akka dandeessan viidiyoon isiniif waraabee jira, isiniif gallakkisa. Har'a immoo baankiiwwan kanneeniin akkamitti salphamatti wal qunnamsiisuu dandeessan kan jedhu isinitti agarsiisa. Fakkeenya baankii Awaash irratti ni ilaalla. Isin baankii daldalaallee the same as stepin jiru wal fakkaata. So'an naashinaal ID kan kootii fi akkaawuntii herreegaa kan koo kan Awaash baankiidha wal qunnamsiisaa isinitti agarsiisa. Isin daldalanillee hundayyuu liinkii isaanii bakka tokko isiniif kaa'eetiin jira. Akkamiin wal qunnamsiisuu dandeessan isiniin dhaqqaba jechuudha. So ammaan booda hundi keessaniyyuu baankiin biyyoolessaa Itoophiyaadha. Naashinaal ID fi akkaawuntii herreega isaanii baankonni akka naashinaal ID wajjin wal qunnamsiisuu qaban maamiltoota isaaniitiif akka seera baasan hundayyuu kanaan dura isiniif ibsaatiin ture. Amma immoo caamsaa jaarraa kaasee guutumaan guututti bakka tokko irratti jechuudha. Akkaawuntiin herreega namoota dhaabbachaatiin jira, sochoosuu akka hin dandeenye ibsamaatiin jira. Kanarraa isinis akkaawuntii keessanitti fayyadamuudhaaf naashinaal ID keessanii wal qunnamsiisuun dirqama jechuudha. So akkamitti naashinaal ID keessanii fi baankii keessan wajjin akkaawuntii keessan herreegaa wajjin wal qunnamsiisuudhaan salphamatti verify taasiftanii identitii keessan beekamtii akka argatu taasisuu dandeessan viidiyoo keenya kanarratti keessatti ni ilaalla. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan YouTube chaanaaliin kun YouTube chaanaalii barnootaati kan teknooloojiidhaan itti wal bartan akkanumallee odeeffannoowwan adda addaa kanneen akkanaa kan kana fakkaatanii fi hojiiwwan onlaayinii irratti hojjechuu dandeessan dhaabbataadhaan ta'ee yeroo firii qabdanitti hojjechuu kan dandeessan dabalataan immoo reaction viidiyoowwan adda addaa asirratti isiniif hojjechuu irratti argama. Kanaaf warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin irraanfatinaadha. Amma gara barnootichaatti deebina. Egaan duraan dursee hundi keessaniyyuu baankii Gamtaa Oromiyaadhaa qabaachuu dandeessan. Akkaawuntii herreegaa jechuudha. Kan Oromiyaa baankii qabaachuu dandeessan, kan baankii daldala qabaachuu dandeessan, kan Awaash baankiidhaa qabaachuu dandeessan. Isaan kun hundumtiyyuu liinkiin ittiin wal qunnamsiiftanii fi karaan ittiin wal qunnamsiiftan wal addaadha. So kanaafiyyuu isteepiin jiru wal fakkaata. Detail jechuudha. Maaliif ibsa baankii biyyoolessaa Itoophiyaadhaa kenname waan ta'eef zaseemaas. Warroonni gara baankii deemtanii wal qunnamsiifachuu barbaadan naashinaal ID keessanii fi akkaawuntii keessan kan herreegaa wal qunnamsiifachuu barbaadan gara baankii deemuu dandeessan. Warroonni mana kiyya taa'eetiin isteeppii sirreedhaan bilbila kan koo qofatti fayyadamee akkaawuntii kan koo kan herreegaa salphamatti naashinaal ID kan kootiin wal qunnamsiisuu ni danda'a jettan isteeppii amma isinitti agarsiisu kana hordoftan. So baankiiwwan kana hundayyuu liinkii tokko keessatti isiniif kaa'e. So kanaafiyyuu gara telegiraamaatti deemtanii telegiraama kan koorra isiniif kaa'eetiin jira. So telegiraama kan koo Soofumar miidiyaa baay'een keessanii beektan waan ta'eef irra deddeebu. Asirratti isiniif kaa'eetiin jira. Ibsa baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa baasee sababeeffachuudhaan baankiiwwan hunduu namoota akkaawuntii herreegaa isaanii naashinaal ID wajjin waliin qunnamsiisin caamsaa 6 bara 2018 irraa kaasee akkaawuntii isaanii akka hin sochoone godhamee jira. Kanaafiyyuu akkamitti wal qunnamsiisuu akka dandeessan isiniif kaa'eetiin jira karaa lamaanii. Tokkoffaan mana keessan teessanii bilbila keessanii fayyadamtanii isteeppii amma isinitti agarsiisu kanaan baankiiwwan hunda irrattiyyuu isteeppiin wal fakkaata. Isteeppii saniin guutuu dandeessan. Warroonni immoo direct gara baankiitti deemtanii damee naannawa keessanitti argamu baankii isinii dheeyxanii naashinaal ID keessan qofa qabatanii dheeyxanii wal qunnamsiifachuu dandeessan. Salphaadha miti. Mana keenya kiyya taa'eetiin wal qunnamsiisuu dandeenya warroonni jettan
isa lakkoofsa tokkoffaa mana keessan teessanii kan jedhu ni argama. Ergasii immoo asirratti ilaaladha. Mana keessan teessanii jedhee id.et/connect kan jedhu ni argama. Liinkii kanarratti kilik gootan salphamatti baankii hundayyuu ni argattan foormii asirra goottan waan ta'eef. So isa kanarra kilik goona. Salphaadha jedheetiin jira. National ID isin jedha asirratti language jijjiirachuu dandeessan. Asirra kilik gootanii afaan Oromootis jijjiirachuu dandeessan, Amaariffa gochuu dandeessan akka barbaaddan jechuudha. Asirratti afaanota garaagaraatu jira. Amaaranyaan jira, afaan Oromoo jira, af Somaaliin jira, Affaaranya, Tigranya, Sidaamoo, Afoo kan jedhu jira, Ingiliffaa jira. Asin kan barbaadanii wal quunnamsiisuu dandeessan, kan barbaadan afaan filachuu dandeessan. Ergasii immoo isteeppiiwwan sadii qofa yoo darbitanidha. Isteeppiiwwan sadiin kanneen yoo darbitan naashinaal ID keessanii fi akkaawuntii keessan kan herregaa kan baankii kamiitu haa ta'u wal quunnamsiisuu dandeessan. Baankii hundumtuu asirratti argama. Isteeppiin tokkoffaadha. Find provider jedha. Search for your bank or other service provider you looking in the link find us jedha. Egaa linkii da kanatti argamu kanadha. Ergasii immoo linkii san tuqaadha jedha. Baankii barbaadanii kan baankii barbaadanii jechuudha. Isteeppii lammaffaadha. Open link. Linkii san ni bantan. Sadaffaa irratti immoo verify in the link. Verify godhaadhaan verify gochuudhaan national ID keessanii wal quunnamsiisaa isin jedha. Isteeppii kanneen sadeen yoo darbitan national ID keessanii fi akkaawuntii herrega keessanii kan baankii kamiitiyyuu wal quunnamsiisuu dandeessan. Linkii kana kan isiniif kaa'anaa miti. Baankii biyyoolessaattu hunda namoota maraafiyyuu mana isaa taa'ee namni kamiyyuu wal quunnamsiisuu waan danda'uuf yeroon dijitaalaadha. Amma yeroo keessan qisaasessuu hin dandeessanii mana keessan teessanii wal quunnamsiisuu dandeessanii jechuudha. So amma keessa gad dhuftan akkanatti. Keessa gad dhufuudhaan ilaaladha. Asirratti financial jedha. Asirratti Abbaay baankiin jira. ADC ni jira. ADC development. Asirratti immoo Addis international bank jira. Ahadu banki jira. Amara banki jira. Amigos jira. Asirratti Ambassa banki jira. Airfay Payin jira. Asirratti Awash banki jira. Absinia banki jira. Egaa Biraan banki jira. Bunna banki jira. Linkii isaanii Commercial Bank of Ethiopia, Cooperative Bank of Oromia, asirratti Dashin Bank, Development Bank of Ethiopia, Innat Bank, Telecom, Itio Telecom asirratti argamu. Isaan kanneen hunda keessaa Gadaa Bank, Switch Bank, baankiiwwan hundumtiin Itoophiyaa keessatti baankii biyyoolessaa Itoophiyaa irraa waraqaa eenyummaa argatanii baankiiwwan biyya keenya keessa socho'aatiin jira. Linkiin isaanii asirratti argama. Isaan kanneen keessaa hedduun keessanii qabdan jedhee kan yaadu baay'inaan Commercial Bank of Ethiopiaadha. Isa kana wal quunnamsiisuudhaaf Commercial Bank of Ethiopiaadha. Show details kan jedhu jalatti visit kan jettuun argamti. Baankii kamiyyuu erga filatanii booda jalatti visit kan jettuun argamti. Seera kilik gootan. Ergasii immoo linkiin isiniif bana. Ergasii immoo account nambarii keessan ni galchitanii ergasii immoo get OTP SMS kan jedhu ni jira. OTP'n isin bira dhaqqabaa jechuudha. OTP sun jechuun kan yeroo tokko OTP jechuun yeroo tokko itti fayyadamtanii kan badu koodii dijitii 4 ta'uu danda'a, 6 ta'uu danda'a. Baankii irraa isiniif ergama. Warroonni Commercial Bank of Ethiopia qabdan jechuudha. Asirratti account number keessatti galchuudhaan get OTP SMS jedha. Get OTP email jedha. Emailidha warroonni barbaadan isa kanaan. Garuu more filatamaan SMS dha yookaan message dha waan ta'eef isa kana account keessatti galchitanii ergasii immoo information jiru hundayyuu wal quunnamsiisuu dandeessan. Akkanaan dura Commercial Bank of Ethiopia dhaan wal quunnamsiiseetiin jira waan ta'eef Awaash irratti isinitti agarsiisa. Steppiin jiru wal fakkaata waan ta'eef. So amma of duubatti deebi'aa Awaash ni barbaada asirratti. Awaash kan jedhu irratti show details kan jedhu ni argama visit isarra kilik godha. Amma akkamitti wal quunnamsiisuu kan danda'u. Egaa harmonize your accounts with national ID jedha. Egaa asirratti harmonize my bank account kan jettu ni argamti asirra kilik godha. Isa sanarraa xiqqoo ishii garaagarummaan jiru waan biraati miti. Ergasii immoo steppiiwwan kanneen lama wal darbuu qabdan. Tokkoffaa verification by faida verification. Lammaffaa link accounts kan jedhudha. Wantoota kanneen lamaan darbuu qabdan. Awaash bank irratti jechuudha. So verify your national ID. So akkanatti verify identity kan jedhu ni argama. So isa kanarratti verify taasifna. So amma asirratti verify identity kan jedhu ni argama. Asirratti baankiin kamiyyuu information guutuu asirraa qaba waan ta'eef wanta isin dhibe rakkoo yoo jiraate fakkeenyaaf contact centeriin isaanii kan baankiidha. Kan baankii Awaash 89 80 irratti bilisaan bilbiluu fi dandeessan. Contact emailiin isaanii asirratti argama. Faaksiin isaanii PO box akkanumallee headquarteriin illee isatti akka argamu asirratti ilaaluu dandeessanii sarviisii isaanii irratti waa baay'ee arguu dandeessu. So asirratti verify your national ID kan jedhu kanarratti verify kan jettu kanarratti kilik godha. Warroonni Awaash baankiidha jechuudha. Isa baankii daldalaa irratti immoo duratti isiniif ibseetiin jira. Akkaawuntii keessanitti galchitanii SMS'n OTP dhaan isin gaha. Ergasii immoo OTP isinitti galchitanii information isin gaafatu step dhaan galchitan. Asirratti ilaaladha. Awaash baankiidha. Egaa select a preferred mode of login jedha. Login with biometrics jedha. Login with code jedha.
Egaa baayoomeetiriksiidhaan jechuun ashaaraadha. Waan biraatiin miti. Login with koodii godhaadha. Koodiin akka isiniif ergamu yookaan OTP'n akka isiniif ergamuuf jechuudha. So OTP filadheetiin jira. Ergasii immoo enter your fan yookaan faayidaa alias number kan jedhamu ni jira. Duuba kanarratti argama. Duuba kanarratti argama. Fiin kan jedhamutu jechuudha. Fiin nambariitu jira. Fiin nambarii sana osoo hin dogongoriin itti galchitan. Dugda duuba national ID keessanitti argama. So isee itti galcha sendi koodiidha. Koodiin na dhaqqaba jechuudha. So amma itti galcha. Egaa amma OTP kan koo itti galcheetiin jira. Sendi koodi kan jettu kanarratti kilik godha. Amma koodiin na bira dhaqqaba jechuudha. Amma lakkoofsa bilbilaa kanaan dura baankicha wal quunnamsiifneen miseejii na dhaqqaba. Miseejiin gubbaa kanarratti na dhaqqabeera. Lakkoofsi jalqabaa kanaaf isin fayyada. So isa kana koopii gootanii OTP kun dijiitii 6dha. Faayidaa irraa isiniif ergama. Lakkoofsa bilbilaa kanaan dura Awaash baankiidhaan wal quunnamsiisee san baankii kamiyyuu haa ta'u. Ergasii fiddanii asirra peesti gootan. Ergasii immoo asirratti peesti erga gootanii booda veerifaayi godha. Daqiiqaa 5 isiniif kenna. Daqiiqaa 5 keessatti xumuramuu qaba. So veerifaayi. Asirratti ilaaladha. Egaa isaan kanneen hundayyuu barzideetiin jira. Adresiin, genderiin, nationalitiin, full namein, phone number, picture, email address. Isa kana hundayyuu ni guuttan. Okay, bifa sirrii ta'een isa kana hundayyuu erga guuttanii booda halluu jettan. Egaa erga guuttanii booda isa kana ilaalaadhaaf full name keessan maqaa keessan sirriidha asirra isin fidee jira genderii wanta hundamtiyyuu email keessan phone number keessan erga guuttanii booda halluu ergettanii haala kanaan dura suuraa isin itti galchitan baankii wajjin wal quunnamsiiftanii jira. Isa kana hundayyuu erga isin fidee booda egaa asirratti maal example isiniif kaaya add bank account jedha. Bakka kanatti example numtu isin kaaya Awaash baankiidha yeroo baay'ee duwwaa 13 duwwaa 14 kan ka'u jechuudha. Isa san koopii erga gootanii booda asirra peesti gootan. Ergasii immoo add keetu ni argama. Add erga gootanii booda verified isin jira. Akkaawuntii keessan amma verified gootanii jirtan. National ID keessaniin wal quunnamsiiftaniitiin jirtan. Asirratti ilaaladha akkaawuntii keessan asirratti argama. Linkii ta'eetiin jira. Asirratti mother name isin jira. Mother name keessan isin gaafachuu danda'a. Asirratti enter mother name jira. Yaa'u mother name keessan galchuu dandeessan. Ergasii immoo link waan akkaawuntii kan jedhu kanarra kilik gootan. Ergasii your national ID information has been successful isin jira. Haala kanaan successful ta'eetiin jira. Egaa haala kanaan national ID keessaniin wal quunnamsiiftaniitiin jirtan. Egaa akkuma asirratti argartan verification successful isin jira. Ergasii immoo Awaash baankii keessanii fi akkanumallee national ID keessa wal quunnamsiiftanii jirtan jechuudha. Egaa steepii kanaan Oromiyaa irratti illee hunda irratti iyyuu steepii kanaan wal quunnamsiisuu dandeessan. Har'a Awaash irratti isiniif hojjedhe. Baankii daldalaa irratti illee akka isiniif hojjedhu yoo barbaadan yaada keessan. Oromiyaa irratti illee kan barbaadan jechuudha. Garuu steepiin jiru kanaan wal fakkaata waan ta'eef ittiin ciiqaminaadha. Kan isin gaafatu OTP keessan faayidaa nambarii keessan yeroo itti galchitan OTP'n akka isiniin dhaqqabu karaa lakkoofsa bilbilaa kanaan dura akkaawuntii keessan kan baankii herregaa keessan itti guuttan achirratti isiniif barreeffameetiin jira jalqaba isa sanii isin dhaqqaba OTP'n lakkoofsa bilbilaa kan dogongorreef jechuudha. So kanaafiyyuu ergasii immoo verify taasisuun steepii amma isinitti agarsiisa kana almost isaan biraatiin illee haala kanaan wal quunnamsiisuu dandeessanii liinkii hunda isaaniitiyyuu haala kanaan isiniif kaayeetiin jira akka irraa fayyadamtan immoo abdii qaba. Yeroo taanu viidiyoo akkamii akka isiniif hojjedhu barbaadan yaada keessan koomenta irratti naaf barreessaa. Kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina hangasitti nagaan naa turaa isiniin jecha warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin irraanfatinaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatii fi information biraatiin wal argina hangasitti nagaan naa turaa.